Aadde Alamineesh torbanuma tokko keessatti garaan isaanii guddachaa dhufnaan ulfa ta'uu danda'a jedhanii gara hospitaala deemani. Yeroo altiraasaawundiin ilaalaman garuu ulfa otoo hin ta'in kuufama bishaan garaa keessaa ta'uunsaa barame. Kanaafuu ogeessonni fayyaa ooppereeshiniidhaan yookaan haala biraatiin bishaanicha si keessaa waraabna jedhanii isaan beellamani. Guyyaa beellama isaaniis Aadde Alamineesh ani gara waldaa araaraan deema malee hospitaalaan dhaqu jechuun gara waldaa kiristaana araara waaqayyoo addunyaa dhufan. Raajii Masratis kadhatanii fi ወይዘሮ አለምነሽ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሆዳቸው እያደገ ሲመጣ እርግዝና ሊሆን ይችላል በማለት ወደ ሆስፒታል ሄዱ። በአልትራሳውንድ ሲታዩ እርግዝና ሳይሆን የሆድ ውሃ መቋጠር ሆኖ ተገኘ። ስለዚህ ሐኪሞቹ ኦፕሬሽን በማድረግ ወይም በመቅዳት ውሃውን እናስወጣልሻለን ብለው ቀጠሯቸው። በቀጠሮው ቀን እኔ ወልዳ አራራ ነው የሚሄደው እንጂ ሆስፒታል አልሄድም ብለው ወደ ወልዳ አራራ ይመጣሉ። ነቢይ መሰረትም ጸለዩላቸው። Altiraasaawundii garaa kana keessa mucaadhaa jedhanii fincaan ilaalanii fincaan dhibame mucaan fincaan irratti mucaan dhibame anaan beeku torbee tokko gidduutti akkasuma galee garaan isaan gaafa altiraasaawundii dhaqee ilaalamu mucaan si keessa hin jiru bishaantu guutee Agora se gata. Agora que não gata. Nagada Eu vou casar. Bakka problema tokko gidduutti akkasuma galee gale. Atau seperti dia. Garang tahu, mereka. Balik ke dia berdoa. Balik ke sini. Dari sekali kan. Jangan masih proses kesayangan sebab akan negara kuda. Haleluya. Mana kau nama? Anu maka afura damadam itu tokko na keessa galee. Raajii Masratis kadhatanii fi fincaanumaan akka isaan keessaa ba'u isaanitti himanii gara manaatti deebi'u. Akkuma galaniinis fincaan baay'ee isaan finceessisuun Waaqayyo battalatti isaan fayyise. Isa boodas fayyummaa guutuudhaan dhufanii waa'ee araara Waaqayyoo dhugaa bahaniiru. ነቢይ መሰረትም ጸለዩላቸው። በሽንት እንደሚወጣላቸውም ነገሯቸው። እንደገቡም ወዲያውኑ ብዙ ሽንት በማሸናት እግዚአብሔር ፈወሳቸው። ከዚያም በሙሉ ጤንነት መጥተው ስለ ቸርነቱ መሰከሩ። Maqaan koo Alamineesh jedhama. Kanan dhufe immoo Dawaa Shanarraadha. Egaa ani siree irratti waan dubbadheen qaba gatii ta'eef jilbeeffadheen gooftaaf dhugaa ba'a. As viidiyoo akkam jedhutti dhaabbatee dhugaa baata. Gaafa sana ani kamisa mucaadha jedhee kan dhaqe malee dhukkuba ta'uusaa hin beeku. Innaa gaafa kana gaafa hospitaala na geessani mucaan garaa kee keessa hin jiru naan jedhe. Achitti naashinaaliitii miti altiraasaawundii ka'ii jedhanii naashinaaliitti na barreessanii naashinaaliin dhaqee altiraasaawundii gaafa ka'u bishaan garaa kee keessa guutee jira gatii ta'eef bishaan kana immoo waraabamuu qaba jedhan. Achitti booddee deebisanii hospitaalatti na barreessanii nan dhaqe. Innaan doktariin na ilaalee
gaafa qidaamee si waraabna gaafa qidaamee doktariin Addis Ababaadhaa dhufu jira yookiin operaasyoonii ta'uu dandeessa akkuma ta'etti garuu siif hojjanna naan jedhe achitti booddee gaafa qidaamee guyyaan qidaamee gaafa ga'u abbaan manaan koo obboleen koo jiru kan hin deemna naan jennaan qoyyaa lakkiin jedheen ani isa kanatti hin galu waaqayyo ani yoon du'ees yoon jiraadhees barruu akka isaarran jira gatii ta'e duran hunda alaala dhaqee kadhachiifadhan jedhee achitti booddee obbolonni koo lama amantii miti warri kaan amanoo lakkii ta'e paastariin iyyuu qoricha nyaachaa tajaajila deeminaan jennaan anshaasatu beeka kan kwaanatu beekan jedheen inni kwaaniin jedheen achitti obboleessi koo kun jechuudha amma gaafan fayyee akka kanatti na argu hamma ammaatti iji isaana nagara maaliif duutee ishee awwaalla jecha jedhutu na gurra akkasii dhaggeeffataadha malee isheen hin fayyite jaan jiru sababiin isaas warra biyya lafaa gatii ta'aniif ani garuu isa naman hin beeka gatii ta'e waaqayyo akka na fayyisu beeka gatii ta'e amanee wanta adda na dhufe waaqayyo galata argatu waraqata biraasaa hundi fidadheen dhufe isa kana dubbisee gooftaan na waame Rajin masyarakat sitti gaafa sana kadhatan agartanii dhugaraan koo baay'ee guddaadha bakka danda'ee maadhuu keessi sana dhukkuba waaqayyo akka nama dhedheedhaa waan isinitti mammayyuan sabi addana dhukkubsatee dhufu sabi cabaa baatee dhufu waaqayyo inni teessoo isaarra jiru lafa kana jira amanaa waaqayyo isin fayyisa amanaa waaqayyo isin fayyisa akka waaqayyo lafa kamittiyyuu in hojjeta dhugaadhaan kanan isinitti hima waaqayyo galata argatu asitti kadhatame galee fincaanilaa kana fakkaatuun fincaa'e mastaaxabaa tokko guutuu addasi ammas inumaan fincaa'e raajii masarratti isa akka jedhan fincaanumaan dhangalee ba'a malee kun wanti waraabamu tokko iyyuu jiru bilis anaan jedhan Isaan uffata dhageessifachuu danda'u ammaluu galata keessa dhiyeessaa isaan uffata daawwatu biyya keessa dhaabbattu musaa Hallelujah. Oh, hallelujah. Yesus barabaraan gooftaa. Waaqni keenya hin dubbatee samman hamma dubbatu gaa amanaa. Gooftaan galata argatu amma yuunaa galateeffadhaa waaqayyo. Waaqokonda nama addana dhaabbatee dubbii waaqayyo kana akka kaasa galeen dubbatuun dhukkubii kamillee kan isa dhaga'u qodaa kan ol kaanee takka in eebbifna akka keenya guutuu dhugaadhaan eebbifna saba nana lafaa kaati. Waaqayyo isaana eebbisu ayyaana isaanii hawaayyisu hammanumaattis isaana dhaabu gufuuta daadila isaanii abuqqisu jireenya barabaraan isaana ga'u jedhan akkanumaan dhaaba. Hallelujah. Gooftaa galata galchaa. Waaqayyo sana eebbisu. Deebi'ee naashinaali gaafa naqee haasa'aa hundi ga'u dooktarii na ilaale jira maqaan namaa dha'uun xuru miti እና doktaricha akkas naan jedhe yookiin operaasyoonii si gochuu dandeenya kanaachi tuubboo sitti keenya naan jedhe abbaan manaa koo na wajjin jira jecha kana yeroo inni dubbatu angaaraa koo keessatti waan dubbadhu qaba እና እሺ jedhee mangalee qidaamee jimaata ollee qidaamee gaafa lafti bari'u kottu deemnaa naan jedhe obboleessi koos jiru obboloonni koo jiru kan isi fuunee deemnannaa siree irraan ciisaa jira lakkii ani naquun jedhe maaliif sababiin isaas harka waaqayyo kaleessa gadda argee beekan sababii kanaani irratti hoggateen jiran dus angazaatii jiraadhus angazaatii omaa natti fakkaatuun jedhe dhugaa. Kanan siin jedhu obboleessa koo kanatti jettu kuni abbaa manaa keedha moo? No, haadhoo koodha. Haadhoo keetiin? Abbaa manaa koo peenteedha. Obboleessi koo kun garuu ortodoksiidha. Ati paasteriin iyyuu qoricha nyaachaa tajaajila isa kamiin akka jedhan lakkii paasterii kan saasatu beeka angaanatu beeka jedhee. Tole gaafa akkattiin isa siriigaa malee tubboo malee akkattiin isa si fayyisi. Gaafa argu fayyina humna waaqessu irratti ta'e kan uumee maal jedhame? Amma waajjeffataa jiru ka dhuguma waaqi kee waaqa fayyisuudha. Maali sanuti abbaa manaa
haadhaasa itti waamame malee amantii hin qabu. Garuu amma gaafa na ilaalu dhugaadha. Bijaamaan uffadhee mana keessa jira. Mee garaa kee kanarraa ol fuudhee naan jedhee garaa koo kanarraa ol fuudhee gaafa ilaalu Waaqayyo dhuguma nama manattu Waaqadha jedhee. Guyyaa galateeffadha. Kasiyotoo qabnu nuti mana yaalaatti birrii keenya finnu kota mana Waaqayyoo ijaarran jedha kan marsinidha magooftaan